Baga nagaan dhuftan jecha hangafoota odeessa keenyaa guyyaa har'aa qopheeffanne mataa isaanii gurraan isin geenyan waliin turaan affeerraa keenya kakabajaati. Har'a keessatti mata dureewwan ijoo biyyattii fi addunyaa irratti xiyyeeffanne isin biraan geenya. Eeyyamni miidiyaa Addis Istaandardi haqamuu hordofee gaaffiin walabummaa miidiyaa Itoophiyaa keessaa ol ka'aa jira. Mootummaa fi qaamoleen miidiyaa gidduutti falmiin haaraan bifa mootummaa fi seeraa irratti marii uumaa jira. Dhimma biraatiin ammoo murtee mana maree federeeshinii irraa darbe ilaalchisee paartileen siyaasaa gargar ba'an kaan mormii isaanii ibsaa jiru. Kaan ammoo kanneen akka paartii EBN fi EDFM murtee sana deeggaruu isaanii beeksisaniiru. Kunis haala siyaasaa biyyattii keessatti falmii bal'aa uumeera. Gama biraatiin qe'een Oromoo saffisaan onaa jira jechuun yaaddoo hawaasaa dabalaa jira. Haalli nageenyaa, siyaasaa fi dinagdee jireenya uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumaa jiraachuun gabaasonni ni mul'isu. Akkasumas oduu gaddaa muraasa of harkaa qabnu isiniif dhiyeessina. Godina Wallagga Bahaa keessatti barsiisaan herregaa tokko rasaasaan ajjeefamuu isaa jiraattonni gabaasaniiru. Dhimmi kun hawaasa keessatti gaddaa fi gaaffii hedduu kaasaa jira. Dhimmoota idil addunyaa irratti ammoo Ilhaan Umarii fi Doonaald Tiraamp har'a fuulaa fi fuulaan walitti ba'uun wal arrabsuu isaanii odeeffannoon ni ibsa. Walitti bu'iinsi isaanii marii siyaasaa Ameerikaa keessatti balaa haaraa uumaa jira. Hordoftoota keenya kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jecha bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessinan waliin turaan affeerraa keenya. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin eeyyamni miidiyaa Addis Istaandard haqamuu hordofee walabummaa miidiyaa Itoophiyaa yaaddessaa ta'eera jechuun miidiyaaleen biyya keessaa yaaddoo uumee jira. Akka ibsa miidiyaa Addis Istaandard gabaasetti guraandhala 24 bara 2026 abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii miidiyaa marsariitii kan Addis Istaandard akka haqame beeksise. Ibsa mootummaa keessatti abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa jechuun dhaabbatichi naamusa miidiyaa seera biyyaalessaa fi faayidaa biyyaalessaa sarbaa ture jechuun himateera. Haa ta'u malee gabaasa kam akka murtee kanaaf sababa ta'e ibsa isaanii keessatti hin eeramne. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti Addis Istaandard gabaasaawwan seeraa fi faayidaa uummata bal'aa keessa galchuun irra deddeebiin tamsaasaa ture jechuun ibse. Akeekkachiin yeroo garaa garaa kennamus akka hin fudhanne himateera. Kanaafis eeyyamni hojii isaa kaafamee akka haqame beeksiseera. Garuu qopheessa olaanaa Addis Istaandard Yoonaas Kadir himata kana kufaa taasisaa jira. Akka ibsa isaatti dhaabbatichi haga ammaatti akeekkachiisa seera ifa ta'e tokkollee akka hin arganne dubbateera. Himanni of eeggannoo irra deddeebiin kennamuuf jedhu dhugaa irraa fagaatee jechuun ibseera. Dabalataanis dhaabbanni maxxansaa Jaaken kan itti gaafatamummaan murtaa'e mirga isaa karaa seeraan kabachiisuuf filannoowwan jiran ilaalaa jiraachuu isaa beeksiseera. Tarkaanfiin kun miidiyaaleen biroo irratti yeroo dhiyeenyatti fudhataman hordofee dhufeera. Fakkeenyaaf eeyyamni hojii kan waazeemaa raadiyoo duraan kaafamee ture waazeemaan murteen sun sirrii akka hin taane ibsee ture. Kana malees guraandhala 6 bara 2018 abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama gaazexeessitootaa 3 kan Reuters haaromsuu diduu isaa ni yaadatama. Akkasumas eeyyamni gaazexeessitootaa 2 kan Doochee Weellee waliin haaromfame kan BBC ammoo turtii keessa seeneera. Gartuun mirga gaazexeessitootaa falmu kan Komitee to Protect Journalists jedhamu haala kana ilaalchisee yeroo darban yaaddoo ibsaa ture. Sadarkaa walabummaa pireesii addunyaa irratti ba'e keessatti Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa 145ffaa taasisuun ibsameera. Addis Istaandard bara 2011 hojii maxxansaa jalqabe yeroo gara yerootti dhiibbaa fi sakatta'iinsa poolisii akka isa mudate ni beekama. Fakkeenyaaf eebila bara 2017 sakatta'iinsa tasaa waajjira dhaabbatichaa irratti gaggeeffamee ture. Hojjettoonni muraasni yeroo gabaabaaf to'annoo jala oolfamanii meeshaaleen odeeffannoo qabaman torban tokkoof otoo hin deebisin turuu ni yaadatama. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo murtee mana maree federeeshinii dabarse hordofee heera diigamoo sirna federaalaa tiksuuf ka jedhu paartiin Simraat mormii cimaa kaase. Guraandhala 23 bara 2026 manni maree federeeshinii godinaalee filannoo 5 to'annoo mootummaa naannoo Tigraay alatti baasuun
kallattiin mana maree bakka bu'ootaaf akka gaggeeffaman murtee dabarse. Murteen kun garuu mormii cimaa paartii Dimokiraatawaa Simiraat irratti mudateera. Paartiin Simiraat kan obbo Geetaachoo Raddaan durfamu murteen darbe heera biyyattii kan diigu, sirna federaalaa kan laamshessuu fi walabummaa dhaabilee mootummaa kan sarbu ta'uu ibseera. Xalayaan mana maree bakka bu'ootaaf boordii filannoo biyyaalessaaf barreesseen murteen kun aangoo heeraan kenname darbee seera ol of gochuu akka ta'e ibseera. Simiraat akka jedhutti heerri biyyattii keewwata 62 jalatti aangoo mana maree federeeshiniif kenname heera hiikuuf waldhabdee naannolee gidduu jiru hiikuuf qofa akka ta'e malee hojimaata godinaalee filannoo qajeelchuu yookiin mootummaa naannoo irraa kaasuun federaalaan akka gaggeeffaman murteessuuf miti jechuun dubbate. Kana jechuun murteen dabarfame sirna heera hundeerraa kan jigsee fi mootummaa naannoo humnaan dadhabsiisuuf yaaliidha jechuun mormeera. Dabalataanis waldhabdeen daangaa naannolee gidduu yoo jiraate akkaataa keewwata 48 heera biyyattiitiin furmaata argachuu qaba jechuun haalli kun bakka hin eegamnetti filannoon gaggeeffamu mootummaa naannoo humnaan fudhachuudha jedheera. Paartiin kun boordii filannoo biyyaalessaa ceepha'ee jira. Akka labsii lakkoofsa 102tti boordiin kun dhiibbaa siyaasaa irraa bilisa ta'uu qaba ta'us murteen mana maree federeeshinii dhiibbaa siyaasaa uume boordichi faayidaa isaaf oolu akka danda'u yaaddoo qaba jechuun ibse. Kun ammoo filannoon adeemaa jiru fudhatama dhabuu akka danda'u akeekkachiiseera. Kanaafuu murteen mana maree federeeshinii fi hojii isaa hordofee boordiin filannoo raawwatee fudhatama kan hin qabne ta'uu Simiraat ifoomseera. Akkasumas yoo murteen kun hin sirreeffamne ta'e filannoo fi adeemsa sirmaleessa fakkaata irratti akka hin hirmaanne akeekkachiiseera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irraa baasan keessatti obbo Geetaachoo Raddaa murteen kun tasgabbii siyaasaa kan jeequu fi nageenya biyyattii kan boorisu ta'uu ibsa isaaniin qeeqaniiru. Qe'een Oromoo saffisaan onaa jira. Miidhaa lolaa itti fufeen uummata irra gahaa jiruun rakkoon nageenyaa heddummaataa dhufeera. Waggoota 8tiif lolli mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO gidduutti tuufaa jiru yeroo kamuu caalaa qe'ee Oromoo miidhaa hamaa keessa galchaa jiraachuun ibsamaa jira. Dhumaatiin namaa bitaa mirgaan mudachaa jiru hawaasa hedduu yaaddesseera. Addatti ammoo dhumaatiin milishoota naannoo garaa keessatti lolaan irratti hirmaachaa jiran duuba miidhaa hawaasummaa fi dinagdee guddaa dhufaa jira. Milishoota har'a golee Oromiyaa hedduu keessatti du'aa jiran keessaa hedduun maatii qabu. Ijoollee tokko hanga 12 fi sanaa ol qabanis ni jiru. Kan maatii ofii bulchan kan qabeenya xiqqoo irratti hirkatanii hedduudha. Isaan du'uun isaanii maatii fi hawaasa balaa keessa galchaa jira. Fakkeenyaaf Salaalee, Onamuloo, warra Jaarsoo fi Darraa keessatti yeroo dhiyeenyatti kunneen du'an duuba maatii fi hawaasa bal'aatu hafe. Yoo fedhiin ta'e yookiin dirqiin lollatti seenan yeroo dhuman yookiin miidhaman yookiin du'an warri isaan irratti hirkatan hundi balaaf saaxilamu. Kunis hawaasummaa keessa galuu fi diigama dinagdee fiduu danda'a. Walumaa galatti miidhaan lolaa waliin kan dhufu gama dinagdee siyaasaa fi hawaasummaan Oromootti kisaaraa guddaa ta'aa jira. Deemee qe'ee Oromoo onaa ta'aa jira jechuun yaaddoo hawaasaa keessaa dhagahamaa jirudha. Kanaaf mootummaan federaalaa, mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo, milishaa fi uummanni bal'aan dhimma kana irratti gadi fageenyaan yaaduu akka qaban waamicha dhiyeessina. Kaayyoon garaa jiraachuu danda'a. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo lamman isaanii qabsoo isaanii qabaachuu danda'u. Garuu dirreen qabsoo kun qe'ee uummata Oromooti. Miidhaan irra gahaa jirus uummatuma kana irrattidha. Gaaffiin ka'u bu'aan lola kanaa maal akka ta'e, rakkoon siyaasaa madda ta'ee karaa marii siyaasaa fi hiikamuu danda'u moo humnaan qofa furmaata argata jechuun yaaduun barbaachisaa ta'uun ibsamaa jira. Mootummaanis keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa madda rakkoo siyaasaa fi nageenyaa yeroo dheeraaf itti fufaa jiru irratti of ilaaluun furmaata waaraa barbaaduu akka qabu yaadachiifamaa jira. Akkasumas gaaffiin lola waggoota 7 itti fufee kanaan rakkoon hir'achaa jira moo babal'achaa jira kan jedhu deebii barbaada. Yaadni ka'u tokko mariin siyaasaa akka qawwee caalu lola irra gara mariitti ce'uun akka barbaachisu ibsa. Kunis qaamolee hunda biratti itti yaaduu akka kan qabu ta'uun himamaa jira. Oduu gaddaa fi gaddisiisaa ganda baratti lammiilee nagaa lixa shawaa keessatti rasaasan ajjeefaman kan isin biraan geenyu ta'a.
Godina Shawaa Lixaa aanaa ganda biratti ganda qarree doobbii keessatti gocha gaddisiisaa fi yaaddeessaa ta'e raawwatamuu isaa jiraattonni ijaan argan himan. Akka odeeffannoon naannoo irraa argame akka ibsutti namoonni hojii isaanii guyyaa guutuu hojjetanii gara manaatti deebi'aa turan osoo gaaffii tokko hin gaafatamin rasaasaan rukutamanii ajjeefamanii jiran. Jiraattonni yeroo sana bakkicha turan akka jedhanitti humni raayyaa ittisa biyyaa namoota nagaa irratti gaaffii tokko malee dhukaasuun lubbuu isaanii galaafatanii jiran. Namoota ajjeefaman keessaa jaarsa biyyaa kabajamaa obbo Muluusa'uu Biqilaa fi dargaggeessa isaa waliin turan Galaanaa Tarrafaa akka ta'an eerameera. Lubbuu isaanii karaa suukanneessaa ta'een dhabuu isaanii maatii, firoottanii fi hawaasa bal'aa keessatti gadda guddaa uumeera. Jiraattonni naannichaa gochi akkasii seeraa fi sirna mootummaa keessatti fudhatama akka hin qabne mirga namoomaa bu'uuraa kan sarbu ta'uu ibsu. Namni nagaan socho'u hojii isaa hojjetu lubbuu isaa eeguuf mirga qaba malee mirgi kun ammoo heera biyyaa fi waliigaltee mirga namoomaa addunyaan kan kabajamuun toome keessatti ifatti kaa'ameera. Haa ta'u malee haaluma yeroo darbe keessa rakkoon nageenyaa fi shakkii babal'achaa dhufe keessatti lammiileen nagaa giddu galeessa ta'an miidhamuun isaanii yaaddoo cimaa ta'e itti fufeera. Gochi Gindibarat keessatti raawwatame kunis gaaffii guddaa kaaseera. Nageenya lammiilee eessa jira? Eenyutu itti gaafatama fudhata? Maatiin warra ajjeefamanii fi jiraattonni naannoo mootummaa irraa qorannoo ifa walabaa fi hatattamaa akka gaggeeffamuu fi namoonni yakka keessatti hirmaatan seera duratti dhiyaatanii itti gaafatamummaa akka fudhatan gaafachaa jiru. Akkasumas miidhamtoonni haqaa fi deeggarsa barbaachisaa akka argatan waamicha dhiyeessina. Dhugaan ifa ba'u haqni raawwatamuu fi mirgi namoomaa kabajuun qofa hawaasni gada kana irraa gara tasgabbii fi wal amantaatti ce'uu danda'a. Gochi akkanaa akka hin deebineef tarkaanfiin sirrii fi seeraa qabeessi fudhatamuu qabas jennee waamicha dhiyeessina. Odeeffannoo wal fakkaatuun godina Qellem Wallaggaa keessatti haleellaa halkan raawwatameen dargaggoo tokko ajjeefamuu isaa jiraattonni gabaasan. Akka odeeffannoon nu qaqqabetti mootummaan Federaalaa Itoophiyaa jalatti kan socho'u raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa yookiin RIB godina Qellem Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda Jaajjoo Aqaaqee keessatti halkan guraandhala 23 bara 2026 dargaggoo maqaan isaa Takkaaleny Mangashaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateera jedhame. Jiraattonni ijaan argan akka himanitti halkan keessaa waraanni naannichaatti bobba'e mana jireenyaa naannoo sanatti dhukaasa hedduu banee dhukaasa sanaanis dargaggoo Takkaaleny Mangashaa rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbeera jechuun ibsan. Akka odeeffannoon jedhutti qaamni mootummaa hojii kana raawwate erga ajjeechaa sana gaggeessee booda naannicha keessaa deebi'ee ba'eera jedhame. Hanga ammaatti qaamni mootummaa ibsa mootummaa ifa ta'e hin kennine. Haalli nageenyaa godina Qellem Wallaggaa keessatti yeroo dheeraaf yaaddeessaa ta'aa jiraachuun ni beekama. Jiraattonni naannichaa ammoo sodaa fi jeequmsa keessa jiraachuu isaanii himaa jiru. Dhimmichi qorannoo bal'aan akka irratti gaggeeffamuuf haqni akka ba'u waamicha hawaasaa ni jira. Odeeffannoo dabalataa arganneen isin beeksifna. Godina Wallagga Bahaa keessatti barsiisaa herregaa tokko rasaasaan ajjeefamuu isaa jiraattonni gabaasan. Akka odeeffannoo nu qaqqabetti mootummaa Federaalaa Itoophiyaa jalatti kan hoogganamu raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yookiin humnoonni makalaakiyaa jedhaman godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Adaree Tiksaa bakka laga Ejeree jedhamutti gaafa guyyaa waxabajjii 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barsiisaa maqaan isaa Geetuu Qannoo jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaanii jiraattonni himan. Akka ibsa jiraattotaatti barsiisaan kun yakka kamiyyuu osoo hin raawwatin rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbee jedhan. Itti dabaluunis reeffi isaa harreetti fe'amee naannicha keessaa baafamuun isaa kan himan yoo ta'u uummanni gandichaa itti iyyanii reeffa harree itti fe'ame reeffa sana harree irraa buusuun awwaalaniiru jedhan. Jiraattonni mootummaa irraa ibsa ifaa fi qorannoo haqaa akka gaggeeffamu gaafachaa jiru. Barsiisaa herregaa jabaa kan nu jalaa ajjeesan jechuun maaloo sagalee nuuf ta'a jechuun waamicha isaanii dabarsaniiru. Hanga ammaatti qaamni mootummaa ibsa bal'aa dhimma kana irratti hin kennine. Odeeffannoo dabalataa arganneen isin beeksifna. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Ilhaan Umarii fi Doonaald Tiraamp har'a fuulaa fi fuulaan walitti ba'anii wal arrabsaniiru jedhame.
Tiraamp ammas hawaasa Somaalee Mineesota jiran waliin dha'uun himachuu fi arrabsuun jechoota baay'een maqaa balleessan. Yeroo pirezidaantii kana dubbatanitti bakka buutuun Dimokiraatawaa uummata Mineesotaa fi dhalattuun Somaalee Illaa Umar Koongireesii keessaa baatee mormii guddaa qabdu agarsiifteetti. Dhalattuu Somaalee Ameerikaa Koongireesiin filatamte jalqaba akka taate Illaa Umar sagalee ol fuudhuun Tiraamp ati sobduudha jechuun deebii kenniteetti. Dubartiin Koongireesii bakka buutuu Dimokiraatota taate biraan Illaan Umar cina taa'aa turte Raashiidaa Taalibaa ammoo Illaan harkaa fuudhuun deeggarsa qabduuf ibsiteetti. Haasaa isaa keessatti Tiraamp yeroo hawaasa Somaalee arrabsee xumuru dubartiin bakka buutuu Dimokiraatotaa hiixachuu Illaan harkaa fuuteetti. Ani Musliimaa fi dubartii gurraattiidha jettee Illaan Umar bara 2019 kan ilaalcha addunyaa keessaa akka galtu ishee taasiseera. Dubartiin jalqabaa hajiiba uffachuun Mineesota bakka buute jedhamuunis hordoftoota amantaa Islaamaa biratti faarfamaa turte. Pirezidaantiin Doonaald Tiraampii fi Illaan Umar yeroo garaa garaatti wayita wal arrabsanii fi wal qeeqan dhaga'amu. Kanaan dura Tiraamp dubartii obboleessa isheetti heerumte jechuun arrabsuun isaa ni yaadatama. Kabajamtoota keenya odeeffannoo irraaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Qophiilee keenya laayik, sheerii fi koomentii taasisaa jechaa hanga odeessa biroo walitti dachaanutti nagaatti.